barsiisa. Waaqayyoon sodaachuun jalqaba ogummaati. Gowwoonni garuu ogummaaf barsiisa hin tuffatu. Haalleluuyaa. Ameen. Ameen. Haalleluuyaa. Maqaan Gooftaa ulfaatu. Iddoon kun iddoo beekamaadha. Warri biyya lafaallee iddoo yeroo baay'ee kootii godhatan yeroo baay'ee dubbatanudha. Dubbiinsaa garuu gadi fagoodha. Isaanii galees hin gallees garuu hin dubbatama. Fakkeenya boqonnaa tokko torbarra ni jiru. Waaqayyoon sodaachuun jalqaba ogummaatidha. Waaqayyoon sodaachuun jalqaba ogummaatidha. Gowwoonni garuu ogummaaf barsiisa hin tuffatudha. Ogummaaf barsiisa tuffatu. Eenyu? Warri gowwaan. Warri gowwaan hin tuffatu. Maaliif sagalee Waaqayyoo eenyuun gowwaa jedha? Yoo jennee ilaallee gowwoonni eenyu? Warri barsiisaaf ogummaa tuffatan. Ogummaaf barsiifni immoo maali? Sodaan immoo maali? Isa kana xinnoo tuttuqeen amma Waaqayyoo na qarqaare waa jedhu yaaleen egaa gara xumuraatti deemna ta'a. Gabaabsee jechuudha. Ogeessa. Abalu ogeessa jedhama. Ogeessa fayyaa. Ogeessa jedhama. Namni muka soofee waa hojjetu ogeessa jedhama. Namni waa beeku ogeessa jedhama. Namni dubbatee dubbii mi'eessullee ogeessa jedhu. Ogeessa jenna afaan Oromootti. Ogeessi kun maali? Isa kanaa inni Waaqayyoo jedhu. Ogummaan inni jalqabni isaa sodaa Waaqayyoo ta'e kun isa kam? Obboloota kun baay'ee dubbii gadi fagoodha. Callumadeen sagalee Waaqayyoo kana ilaalaa ture. Hiikuu ofuma kootii hiikee ogummaan isa kana jedhee bukkee ga'uu waan ulfaataa ta'uu isaan arge. Dhumarratti hin dubbifna ogummaan maal akka ta'e dhumarratti akkamitti Waaqayyo waa'ee ogummaa dubbatee yeroo waa'een ogummaa dubbatamu inni guddaan tokko Salamoon kadhateedha. Isattu kootii godhama. Garuu dhumarratti kakuu haaraa keessatti waa'ee ogummaa walitti qabee lafa ka'a sagalee Waaqayyo karaa Kiristoos keessaan lafa nu ka'a. Haalleluuyaa. Waaqayyo dinqiidha obboloota koo. Waa'ee ogummaa kana gaa warra ogummaan isaaniif hin malle baruun isaaniif hin malle nuuf isiniif anaaf kenne Waaqayyo. Ogummaa kana beekuu kana jechuudha. Na dinqana. Warri gowwoomni hin tuffatu jedha. Isaan hin tuffatu. Maaliif qalbiin isaanii isa bara baraa bira hin jiru. Kanaaf tuffatu. Waan hojjetan hundumatti yeroo ogummaan baay'achaa beekumsi biyya lafaa baay'achaa deemu isa kaan Waaqayyoo isaan keessatti dhuunfachaa deema. Ofiin of abdachaa deemama. Waaqayyoo nu haa eegu. Fedhii namaaf iddoon qabu. Macaafa tokko macaafa akka fakkeenyaa akka waan adda addaa fudhatanii barreessantu jira. Brother Grimm warra jedhamu Grimm Brother jedhu biyya kana. Macaafa tokko keessatti walaloo yookaan jecha tokko keessatti maal jedhaa dubartii tokkotiyyuu haadha manaa nama qurxummii qabuutii jedha. Dubartii kanatiyyuu biyya kana warra qurxummii qabu godoodha qabu bishaan bukkeedhaa isa keessa jiraatu. Yeroo qurxummii qabu waan tokko qaba waan wiishii biyya kana akka nutti fedha isaanii yoo gaafatan guutuufii danda'u qabeetu gadhiisa. Ati eenyu ennaan itti hima fedhaa kan guutuudha jedhee ennaan booddee dubartiin maaliif gadhiifte? Fedha keenyatti nimtuu kunoo godoo kana keessa jiraannaa jettiin. Mana barbaanna jettiin. Okkee jedhee yeroo biraa barbaadee dhaqee mana gaafata ennaanii dhaqii mana keessa jirtiidhaan alanni dhaqu ala teessii manni argameefii keessa jirti jechuudha. Miraakilii wayii godha akka jedhuuti gaa akka maal jedhama
biyya keenyattis waan adda addaatu dubbatama gaa. Akka bulguufaa dubbatamu, akka waanuma tokko uumamee dubbatama. Amma booda yeroo biraa manichis hin taanee fi dhaqii gaafadhu paalaastii nu barbaachisa, ishee barbaachisa jedheetti. Deemee paalaastiidha. Haqii isheen paalaastii keessa jirtu jedhaan ala deebi'uu ishee achitti arga. Gabaabsee yaaduma isaa sitti hime. Gaafa sadaffaa maal jetti beektu? Waaqa ta'uun barbaada jette. Inni kaan hunduu guutee paalaastiin sun waan hundaan guutuudha. Badhaadheetti. Iddoo guddaa teesseetti. Ammaatu ishee hafe waaqa ta'uutu ishee hafe. Obboloota koo yeroo baay'ee waan akkanaatu argitu. Waan baay'ee hojjetu, tekniikiidhaan iddoo guddaa ga'u namoonni beekumsa guddaa horatu dhaqanii ofuma isaaniitiin waaqa ta'u. Ofuma isaaniitiif iyyuu waaqeffamuu fedhu, ofuma isaaniitiif iyyuu ofirratti dhaadatu. Ana malee hin jiru jedhu. Kanaaf Waaqayyoo jara kana ogummaa isaanii gowwaa godhe. Kanatti naa galanaaf obboloota koo. Gowwoonni isa darbu ilaalu. Inni ogummaa Waaqayyoo qabu garuu isa bara baraadha ilaala. Sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Waaqayyoo isa kanaan nu gargaaru obboloota koo. Isa bara baraa argu. Isa gowwummaa hin qabne biyya lafaatiif gowwaa fakkaatu Waaqayyoof garuu ogummaa ta'e sana duukaa bu'u Waaqayyoo kanaaf sina gargaaru. Karaa gowwummaa isa biyya lafaa abdatanii deeman irraa Waaqayyo nu haa deebisu anaaf isiniin obboloota koo. Waaqayyoo namoota ija isaa isa bara baraarra keeyate nu haa godhu. Maqaan Gooftaa kan ulfaate haa ta'u. Hundumtuu hin darba. Nama dinqa nama arginu kun yeroo hunda ogummaan baay'atee dinqiin baay'atee beekumsi baay'atee deemu kun guyyaa Kiristoos deebi'ee dhufutti hin jiru. Hin darba hundumtuu. Kan hafu mootummaa Waaqayyoo sana duwwaadha. Obboloota koo waa'ee ogummaa gadi fageenyaan dubbachuun waan jabaa ta'uu isaan arge. Waa'ee walumatti qabaatti jireenya Waaqayyoo wajjin jiraannu ta'uu isaan akka fedhii Waaqayyootti deddeebi'uu ta'uu isaan yaade. Jaalala Waaqayyoo duukaa bu'uu ta'uu isaa. Namoonni baay'een yeroo dubbisu waa'ee ogummaa baay'ee difaanii gochuu yaadaniidha. Ogummaan maal isa? Ani garuu ogummaan jireenya Kiristoos keessan jiraadhu. Jireenya bara baraa ani fuulduree kootti ilaalee adeemu sana Kiristoos sana. Isa yoon qabaadhe ogummaan na keessa jira. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Badhaadhina biyya lafaarraa kaafnee isa kan badhaadhina Waaqayyoo soorummaa isa kan Waaqayyoo ija keenya akka keenyu. Namoonni baay'een badhaadhina biyya lafaa duukaa bu'anii beekumsa biyya lafaa duukaa bu'anii kan Kiristoos keessaa ba'anii deemu. Namoonni baay'een saayintistoonni har'a arginu warra akka Daarwiin fa'aa warri gurguddaan Waaqayyo akka hin jirre dubbatan Waaqayyoo duratti karaa biraa warra deeman warra akka Maarkes fa'aa ka'een isaanii macaa qulqulluudha. Baay'ee na gaddisiisan. Hundeen isaan keessaa kaanii isaan kaan kindergaartanii waldaati. Isaan kaanii waa'ee macaafa qulqulluu keessaa ba'aniitu deeman. Waaqayyoo hin jiru hin jedhu garuu I'm against of the one from above. Waan akkanaa jedha Maarkes. Baay'ee sodaadha. Namni foon uffattu Waaqayyoon mormiti. Dhaqaa dhaqxee ofirra kaa'a jechuudha. Maarkesiif hin jedhe miti. Namoonni baay'een karaa kana deemu. Karaa odoo beekanii warri Waaqayyoon morman jiru. Warri dogoggoran immoo jiru. Warri immoo Waaqayyo akka irratti yaadan jiru. Kun hundumaa yoo ilaaltanii ogummaa miti. Karaa badiisaati. Dinqii waa'ee ogummaa dubbatamu dinqii kadhaa dinqii namni kadhate
yeroo hunda dubbatamu ogeessa akka isaa kan hin jirre Yesuus dhugaa ba'ee fi Salamoon. Badhaadhinas Kiristoos yeroo dubbatu kan akka isaallee akka jara kanaallee uffannedha. Abaaboo lafaa simbirroota lalaaltanu dinqii ta'uu isaanii ala dubbatu ala barsiisu. Salamoon ogeessa qabeessa dinqii godhee Waaqayyo isa kaa'e. Kadhaanni kadhate sanatu na dinqa. Macaafa seenaa baraasa lammaffaa 2 keessa jira. Nan dubbisa. Boqonnaa 1 keessa dhiifama jira. Macaafa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 1 9 jalqabeessa jiru nan dubbisa. Akkas jedha. Egaa yaa Waaqayyo Gooftaa, ati saba akka biyyoo lafaa baay'atu irratti ana moosifteetta hoo isa Daawit abbaa koo abdachiiftee raawwadhu. Ogummaaf beekumsa ani ittiin saba kana bulchuu naaf kenni. Kana malee ani akkamittan saba kee isa guddaa kana geggeessuu danda'a? Ani akkamittan saba kee isa akkanaa kana geggeessuu danda'a? Waaqayyo yommuu Salamoonii deebisee ati badhaadhummaa, qabeenya guddaa, ulfina, diinonni kee akka dhuman, ofii keetii immoo bara dheeraa akka jiraattu hin kadhanne. Qooda kanaa saba koo isa ani irratti si moosise bulchuu akka dandeessuuf ogummaa fi beekumsa waan kadhatteef ani ogummaa fi beekumsa siif nan kenna. Kana malees badhaadhummaa fi qabeenya guddaa, ulfinas siif nan kenna. Sanyii isa kanaa mootii isa duraa turan keessaa tokkollee hin arganne. Mootota si booda mo'an keessaas tokkollee kana argachuu kan danda'u hin jiru jedhe. Haalleluuyaa. Waaqayyo waan tokko jedhaan kadhaan isaas nama dinqa. Waaqayyo maal jedhaa? Tokko, lubbuu warra diina keetii kadhannedha. Na ajjeesi, na harkatti galchi. Isa kana mitidha. Inni kadhaa isa dalgaa sana jechuudha. Isa miti kanatti kadhattedha. Badhaadhummaas mitidha. Kadhaan hundi waa'ee badhaadhummaa, naannoo badhaadhummaa naanna'a. Kadhaan baay'een waa'ee fayyinaa ta'uu danda'a, waa'ee qabeenyaa ta'uu danda'a. Achirra naanna'a. Isas miti natti kadhatte. Qooda sanaa ati garuu kan biraa kadhattedha. Umurii dheeraa biyya lafaarra jiraachuus miti kan keedha. Kanatti kadhattedha. Isa akkanaan kadhannaa jechuu isaa miti. Garuu isaan akkanaa kana miti. Ati isa bara baraa sana keessumatti waan na dinqe tokko akka tajaajilaa akka nama mana Waaqayyoo keessa jiraatutti kadhaan kun maal fakkaata yoo jenne, hojii ati natti kennite sana hojjechuuf ogummaan na barbaachisaa naa kenni. Hojii natti kenniteettaa ogummaas duukaa naa kennisa malee hin danda'u waan jedhu tokko of keessa qaba. Tajaajila ati natti kennite akkan saba kana geggeessu mootii ta'e kan deddeebi'u gooteetta. Okkee abbaa kootii waadaa galte sana fiixaan baasaa jirta. Garuu waan hin danda'u. Hojicha natti kennite, tajaajila ati natti kennite yoo ati ogummaa duukaa naa kennite malee socho'uu hin danda'u waan jedhu tokko. Haalleluuyaa. Kadhaa Waaqayyoon gammachiisu. Kadhaa Waaqayyoon gammachiisu. Waaqayyo gammadee caalaa dabarsee deebii nuu kennu Waaqayyo afaan keenya keessa kaa'u. Nadiin qaana. Salamoon dhumni isaallee yoo akka kana ta'uudha baate nama ogeessa jedhamee bara baraan kan Waaqayyo ulfina kenneef jedhamee
ka Waaqayyo kadhata isaa deebise jedhamee nama dubbatamu. Haalleluuyaa, kadhata dinqii. Kadhata Waaqayyo itti gammadee isa duwwaa dhaaree isa badhaadhinatti nan kadhannes dabarsee inkisii dabala isa jedhamu. Maqaan Gooftaa kan ulfaate haa ta'u. Ogummaa ittiin saba geggeessan. Namoonni waa'ee badhaadhinaa cinqamu, waa'ee badhaadhinaa irratti waan baay'ee godhu. Odoo ogummaa saba ittiin geggeessan qabaatanii isa irratti kadhatama ta'ee akkam gaariidha. Inni kaanis nama kennama waan ta'eef. Sagalee Waaqayyootu jedha waan ta'eef. Waaqayyootu godha waan ta'eef. Waaqayyootu ogummaa mana isaa keessa deebi'anu isa kaanis dabalee kenna waan ta'eef. Haalleluuyaa. Maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Waaqayyoo hubannaa namaaf kennu. Hubannaa matumti isaa kadhaan kun ogummaadha. Hubannaa Waaqayyoo diippii eessaa akka aboon mootummaa isaa dhufe nama galeefidha. Nama galeeftu kana kadhata. Aboon isa achii dhufa, ogummaan isa achii dhufa, mootummaan isa achii dhufa. Nama jedhe duwwaatu kadhaa kana kadhata. Na dinqana. Siluma ogummaan utuu hin dabalaminiin dura ogeessa ture jechuudha namichi kun. Keessa isaa kaa'eera Waaqayyo. Maal barbaaddaa jedheen, maal kadhattaa jedheen. Waaqayyo jedhaanii nuti asii achi jinee Waaqayyoon kadhanna kana godhe sana godhenne. Waaqayyo garuu maal barbaadda jedhee kadhadhu jedheetutti dhufe. Maal akkasii godhu barbaadda jedheetti dhufe. Oo haalleluuyaa. Obboloota koo dinqiidha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Yoo ogummaan sunis badhaadhummaan sunis ta'uu dhabaates kadhaansaa kadhaa dinqiidha. Yoo Waaqayyoo obboloota koo fedhi Waaqayyoo ogummaa hin kennaa iddoo baay'eetti sagalee Waaqayyoo ogummaaf kadhadhaa jedhaa booddees hin dubbifna. Garuu utuma Waaqayyoo waan gochuu dhabaate Waaqayyoon gammachiisuun akkam dinqiidha obboloota koo. Salamoon kana kadhatee yoo kadhatee darbe yoo muunneef ta'eyyuu maal fedhi Waaqayyoo kadhaasa kana duukaa jira. Na dinqata. Waaqayyo immoo fedhii isa duukaa waaqa dhaabbatudha. Yeroo baay'ee badhaadhinaaf kadhatanii badhaadhinni dhufa ta'uu dhiisu mala. Garuu Waaqayyoo hin gammada. Gooftaa Yesuus Kiristoos gara deddeebi'ee Phaawulos isa kana narraa kaasi jedhe hin kaasu. Ogummaan koo ayyaanni koo si ga'a. Haalleluuyaa. Yoo gochuu dhabaates Waaqa. Waaqa warra sadan abiddatti darbatamanidha. Yoo nu fayyisuu dhabaates jenna Waaqayyoo fayyisuu dadhabaniti. Garuu maal isiniin jechuu yaade. Kadhaan keenya qajeelaa ta'u Waaqayyo nu gargaaru. Kadhaan keenya give and take akka hin taane jechuufan jedhe. Waaqayyo wajjiniin baargeenii waan goonu hin jiru jechuudha. Hin kadhannaa Waaqayyoon isa gammachiisu. Garuu baargeenii goonee ati kana yoon kadhadhu ati immoo kana goota isa jedhu akka hin taane jechuudha. Garuu Waaqayyo hin godha obboloota koo. Waaqayyo kadhaa dhaga'u Waaqayyo godhudha. Haalleluuyaa. Maqaan isaa ulfaatu. Hubannaa guddaadha kadhaan kun. Hubannaa akkanaa yaada akkanaa Waaqayyo nuuf kenna. Yaada Waaqayyoon gammachiisu keessa keenya kaa'u. Waaqayyo keessa isaa kaa'een yaada ogummaa akkanaa. Haalleluuyaa. Maqaan isaa ulfaatu. Egaa ogeessonni qomoo lama jira jechuudha. Warra ogeessa ofiin jedhanu karaa gowwaarra deeman. Warra immoo wallaaloo fakkaatan karaa ogummaarra deeman. Waaqayyoo karaa isa ogummaa Waaqayyoorra nama deeman nu haa godhu. Sagalee Waaqayyoo dubbifne kana keessaa maal jedhaa? Isa fakkeenyaa kana keessaa akkuma irra deebiin amma dubbisa Waaqayyoon sodaachuun jalqaba ogummaateera. Asii keessatti maal argina? Inni jalqabaa immoo ogummaa kanaaf jalqabni immoo sodaa Waaqayyooti jechuudha.
akkanaa galeettana. Sodaan Waaqayyoo isa jalqabaati. Maal inni sodaan? Waaqayyoo. Waaqayyoo sodaachuun maali? Obboloota koo. Akkamitti deddeebi'an namoonni Waaqayyoo warri Waaqayyoo sodaatan jedhaman? Maa inni Waaqayyoon sodaachuun? Inni jalqaba ogummaa ta'e kun. Inni jalqaba bu'uura ogummaa ta'e kun maal inni? Sodaa sanu jennuudha. Sodaan baay'eetu jira. Biyya lafaarras jira sodaan. Sodaatinaadha sagalee Waaqayyoo iddoo baay'eetti. Waaqayyoo sodaachuun isa kami? Sodaan alaan namatti dhufu jira jedhuma. Sodaan keenya keessa keenya jiru jira haala adda addaatiin kan ta'e. Sodaa alaan namatti dhufu yeroo jedhanu namoonni yeroo external fear jedhanii difaanii godhan arge. Isamma bosonuun yeroo baqattu yeroo sodaattu baqattee jalaa baatu tokko. Yoo leencitti dhufu. Alaatti dhufe sana baqattee jalaa baatu. Isa kanatti inni keessa namaa jiru immoo jira. Inni nama nyaatu. Waa'ee sodaa keessa namaa jiru kana yeroo dubbatanu blood pressure stressii wanti baay'een sodaanii hin uumaa'e. Namni callimanii sodaatee irraa ka'u jira. Any external reason utuu sababni hin jiraatin jechuudha. Keessa namaatti saayikii namaa keessatti waan alattutu jira. Waaqayyo kanarraa nu haa eegu. Namoonni akka kanaan irra dhaqu sodaatan akka jiru dubbatu namoonni warra saayikaatirii dhaqan. Waan tokko hin jiru. Namni qawwee qabateetti dhufe hin jiru. Waan qawwee qabateetti dhufetti fakkaata. Namni doorsisu namni mana cabsu hin jiru. Waan manni cabsamee saamamutti fakkaata. Isa kanaatti ilaalamu. Waaqayyoo kana jalaa nu baaseera. Wanti sodaannu hin jiru. Waaqayyo irraa kan hafe. Waaqayyo nu gargaara isa kana keessatti. Macaafa Maatiyos, Wangeela Maatiyos irraan dubbisaa. Wangeela Maatiyos 10:28 jalqabee akka jedha. Warra foon namaa ajjeesanii lubbuu garuu ajjeesuu hin dandeenye hin sodaatinaa. Kanaa mannaa isa lubbuu fi foon qilee keessatti balleessuu danda'u sodaadhaa. Waaqayyoon jechuudha. Hallelujaa. Simbirroonni lama akka saantima tokkootti hin gurguramu mitiire. Isaanuma keessaa iyyuu tokkollee yaada abbaa keessanii malee lafa hin bu'u. Isin garuu rifeensi mataa keessanii hundinuu iyyuu lakkaa'amaadha. Isin garuu rifeensi mataa keessanii iyyuu lakkaa'amaadha. Kanaafis hin sodaatinaa isin simbirroo baay'eerra guddaa hin caaltu jedhe. Isinoo simbirroota sana hin caaltu rifeensi keessanoo lakkaa'amaadha. Maaliif inni isa lubbuu baasu sodaatinaa isa jedhu kana baay'ee mana dinqee. Tarii namni diinatti seexanatti maalitti hiikuu danda'a ta'a. Namoota hiikan isa argeera dubbisee wanta tokko. Kan lubbuu baasu kan kennus kan fudhatus Waaqayyo. Inni kaan abbaa sobaatu obboloota koo. Isa sodaadha. Isa sodaadha. Seexanni filmaa sodaachisuuf jirti. Wanti sodaatamu hin jiru jechuudha. Kan lubbuu baasu irraa kan hafe Waaqayyo nu gargaaru. Namni yeroo dhukkubsatu sodaatu, namni yeroo rakkatu sodaatu jechuu miti. Garuu Waaqayyo isa keessatti Waaqayyo gargaaraadha. Waaqayyo isa kana akkaataatti nama baatu qaba. Garuu jireenya bara baraa sanatti hidhamnee yaaduu nurra jira. Isa keessa sodaan inni guddaan kan ilaalamuu qabu. Macaafa Ermiyaas, macaafa Isaayyaas isa Waaqayyoo
sodaa hundumaa keessatti nama gargaaru kanarraa dubbata. Matsaafa Isaayyaas 41 akka jedha 10 irratti egaa ani si wajjin waan hin jiruuf hin sodaatin. Ani Waaqayyoo kee ti hin na'in. Ani sin jabeessaa, ani sin gargaaraa fi irree qajeelummaa koo isa mirgaatiin ol sin qaba. Anoo sin gargaaraa. Maal sodaatta? Anoo gargaaraa keeti. Anoo walitti qaba. Maqaan isaa ulfaatu akkas jedha Waaqayyo. Dadhabbii keenya keessatti wanti nu sodaachisuu fedhu lafa jiru keessatti. Inni kun sodaasa tokko. Inni guddaan egaa sodaan inni guddaan kan nu qabaachuu qabnu isa kana odoo hin ta'in isa Waaqayyoo sodaachuu sana. Sodaa maqaan isaa jedhamu malee afaan biraatti adda addaa jedhama. Afaan birootti inni sodaa jedhu kun sodaa jechuun maali? Sodaa Waaqayyoo isa sila jennu odoo hin ta'in sodaanni kan Waaqayyoon sodaachuun kuni isa jedhudha isa rohmanii gooftaa jala gugguufan isa Waaqa bara baraa jala isa mootiin yeroo darbu hin uggumama seenaa beennu keessatti isa jechuudha. Kabaja qabaachuuf jechuudha. Sodaasa waanaa godha. Amma qaallota waan adda addaa kana ayyaana isa jedhan waatti qalan kana maal jedhan kana waana gootiidhaaf itti qala. Yoo ati indaaqqoo boora yookaan waan biraa hin qaltu ta'ee kanan si godha isa jedhudha. Waaqayyo garuu samitti yoo ati na sodaatte badhaasa fudhatta jireenya bara baraa. Haalleluuyaa. Macaafa fakkeenyaa deebiin ammas iddoo tokko dubbisa. Boloota koo har'a tarii iddoo baay'ee nu dubbisa ta'a. Gara dhumaatti otoo hin deebiin dura. Macaafa fakkeenyaa kudha afur irraan dubbisa 27 akka jedha. Waaqayyoon sodaachuun burqaa jireenyaati. Namas futtaasaa du'aa irraa hin deebisa. Haalleluuyaa. Namichi macaafa kana barreesse Salamoonuma jedhama. Soma seenaa isaa dubbifne ogeessa sana Waaqayyo ogummaa fi badhaadhummaa dabaleef waan nama dinqu Waaqayyoon sodaachuun burqaa jireenyaati. Burqaa jireenyaa Waaqayyoon jiraachuuf Waaqayyoon sodaachuu burqaa sana bira the source jechuudha. Achi gahuun namarra jira jechuudha. Sodaa Waaqayyoo malee boloota koo yeroon kana ilaalu jireenyi hin jiru jechuudha. Maaliif burqaa isaatiisa? Kabaja Waaqayyoo, sodaa Waaqayyoo, Waaqayyoo waaqeffachuu isaati burqaa jireenyaati. Haalleluuyaa. Nama futtaasaa du'aa keessaa deebisedha. Futtaasaa jechuun maali? Kiyyoo keessaa deebisa jechuudha. Gara jireenya bara baraatti kiyyoon maal godha? Kiyyoodhaan maal qabu? Futtaasaan maal qabu? Qabaniitu bosonuun hin qabamti, waan adda addaa qabaniitu gogorriin hin qabamti, biyyatti kan beennu ittiin qabamti, hin nyaatamti yookaan ajjeefamti waan tokkotti ittiin ta'a jechuudha. Yoo bineensa ta'e immoo ittiin qabanii isa midhaan nyaatu waa godhu jechuudha. Isa jalaa nama baasa. Futtaasaa jireenyaa keessaa nama baasa. Futtaasaa du'aa keessaa. Futtaasaa du'aa fi jireenya gara soorsiisaa jechuudha. Sodaan Waaqayyoo sodaachuun burqaa jireenyaati. Waaqayyoon sodaa malee, Waaqayyoon sodaatanii deddeebi'uu malee tajaajila jechuun
maqaa guddaa qabaachuun Gusuu Waaqoddus yommuu Waaqayyoon bira nama geessu jechuudha. Sodaa Waaqayyoo roobmanii isa duukaa jiraachuudha. Waaqayyo anaaf si na gargaaru. Ogummaa akkamiiti Salamoon kan galeef jedha. Waaqayyo nu gargaaru. Waaqayyo hambilii Waaqayyoon duratti nu godhu. Waan tokko dubbachuun barbaada. Diina duratti nuti leenca. Nuti diina irratti haboo qabna. Seexana irratti nuti hirree Kiristoos qabannee of tuluu, of mo'uu, of jajuu dandeenya ta'a. Waaqayyoon duratti garuu gad of qabu. Sodaasaa argisiisuu nurra jira. Waaqayyoon nu gargaaru kanaaf. Egaa Salamoon kadhaa dinqii sana kadhate. Macaafota kanas baay'ina isaatti isatu barreesse jedhama. Namoonni biraas keessa jiru jedhama. Garuu waa'ee fakkeenya macaafa keenya kan ilaaltan godaa gubbaatti waa'ee ogummaa Waaqayyoo dubbata. Walitti qabaatti. Waaqayyo ogummaa Waaqayyoon sodaatu. Isa burqaa jireenyaa sana nuuf kennu. Waaqayyoon sodaachuu Waaqayyo nu barsiisa. Hin barsiisanni barsiisaadha waan ta'eef hin qarqaaranni kadhannaan ogummaa namaa kenna obboloota koo. Macaafa fakkeenyaa 2:3-6 dubbisa. Beekumsa gadi fagoo yoo iyyatte hubannaa argachuufis guddiftee yoo iyyite akka nama meetii barbaaduutti akka nama qabeenya dhokfamee jiru qoratuuttis ishee yoo barbaadde ati yommuu Waaqayyoon sodaachuu hin barta. Waan ittiin ishee beektus hin argatta. Ogummaan Waaqayyoo kennaa beekumsiif hubannaan dubbii afaan isaa keessaa ba'u hin argama. Ogummaan Waaqayyoo Waaqayyotu kenna. Ogummaa Waaqayyotu kenna. Beekumsiif hubannaan dubbii afaan isaa keessaa ba'us hin argama. Maqaan isaa ulfaatu. Ogummaa sana Waaqayyotu kenna. Ogummaa sana yoo iyyatte hin argatta. Ogummaa sana Waaqayyo nuu kenna. Sodaa Waaqayyoo sana Waaqayyumaan isa sodaachuuf isa wajjin jiraachuu yoo kadhanne Waaqayyo Waaqa amanamaadha. Maqaan isaa ulfaatu. Ogummaa kana ishee jedha sagalee Waaqayyoo. Macaafa fakkeenyaa 8 dubbiftan keessattuu waa'ee isheedha. Dubartiidhaan fakkeessa. Maaliif akkas ta'e yeroo namoonni dubbatanuu dhiibbaa ogummaa Waaqayyoo dubartoota keessa kaa'e ta'uu malaa jedhu. Warra kaan immoo feminizimiin kun wardina kanaa kuni jendariitu hin ta'in giraamaatik jendariidha jechuun maal jechuudha. Amma afaan Jarmaniitti biyya kana yeroo dubbatamu akka afaan Ingiliffaa waan xarapheezaa barcumaa itti waan akkanaa jedhama miti. Shaantaan ishee jedhu xarapheezaan isa jedhu giraamaatikaalii adda addaa difaayindii ta'u afaan biroo keessa sonta akkanaa jira warri an jiru afaan biroon beekuu garuu akka kanaadha ishee jedha amma dhumaatti macaafni qulqulluun na dinqana. Ishee barbaadadha. Waaqayyoof ogummaaf ishee argachuuf yoo dhaabbadhu. Sodaa Waaqayyoo argachuuf yoo dhaabbadhu. Waaqayyoon keenya hiyyadhuudha bara. Na dinqana.
ogummaa kan argate gaafateetu jechuudhaan Salomoonis Waaqayyo gargaaru. Waaqayyo namoota kadhaa akka Salomoonii Waaqayyoon duukaa dhiyaatan yeroo baay'ee jireenya keenya kadhaa keenya keessatti isa mana Waaqayyoo ijaaru utuu hin ta'in isa jireenya har'aa borii rakkannu dura dhaabbachaa oolla. Inni barbaachisaa miti jechuu miti. Waaqayyoos hin jenne. Isa nan kadhannee kanaafitti sii dabalaa jedhe. Inni ati kadhatte garuu beekiidha. Waan guddaadha. Waan jedheen tokko qaba. Beekumsa gadi fagoo yoo hiyyatte hubannaa argachuufis guddiftee yoo iyyite akka nama meetii barbaadu akka nama qabeenya dhokfame jiru qoratuuttis ishee yoo barbaadde ati yommus Waaqayyo sodaachuu hin bartaa waan itti ishee beektus hin argatta. Haleluuyaa. Ogummaa Waaqayyoo kenna. Beekumsiif hubannaan dubbii afaan isaa keessaa ba'uun hin argama. Baay'ee majaanaa tokkoof irra deebi'ee kana gochuu qabna jechuudha. Waaqayyo gargaaru. Gara dhumaatti macaafa Yaaqoob keessaan dubbisa. Waa'inuma kana dubbata kadhachuun akka namarra jiru. Yaaqoobis kadhachuun ogummaadha akka namarra jiru. Ogummaa argachuuf akkuma fakkeenya keessatti jedhu kana kadhadhu waan jedhu qaba of keessaa. Macaafa Yaaqoob argaa Yaaqoob 1:5 keessaa jechuudha. 1:5 keessaa isin keessaa nama tokkotti ogummaan yoo hir'ate Waaqayyo isa nama hundaaf harka guutee fuula isaa ifaadhaan kennu kadhatu innis kennaaf. Ogummaan egaa garagaraatu jira. Ogummaa hin kenna Waaqayyo. Sodaachuu hin kenna Waaqayyo. Deddeebii keenya keessa garuu yeroo hundumaa waan Waaqayyo fedhu baruuf dhama'uun gaariidha. Waaqayyo gargaaru. Wanti walitti qabamnuufis, wanti macaafa barannuufis, wanti waliin tokkummaa humnuufis kanuma. Deddeebiin keenya isa Waaqayyoon gammachiisu, isa sodaa Waaqayyoo qabu, isa ogummaa Waaqayyoon biratti fudhatama qabu sana akka ta'uuf. Maali ogummaan kun diippiidha. Baay'ee na dhiba anaan. Ogummaa Waaqayyoo. Inni sodaan jalqaba isaa ta'e. Inni sodaan Waaqayyoo jalqaba isaa ta'e kun. Maal inni? Obboloota kun gadi fagoodha. Waan baay'ee jechuu yaaleera. Garuu ammayyuu anaaf waan dinqiidha. Macaafa 1ffaa Qorontos isa dhumaatiin nan dubbisu isa kana dubbiseen dhaabaa. 24 irratti warra Waaqayyoon waamameef garuu Yihuudootaaf ta'anii Giriikotaafis taanaan Kiristoos humna Waaqayyooti. Inni humna Waaqayyooti. Ogummaa Waaqayyootis. Kiristoos ogummaa Waaqayyootis. Eenyu ogummaa Waaqayyoo? Kiristoos. Ogummaan inni Waaqayyoo sun Kiristoos. Inni sodaa'aan dura dhiyaatamu sun isa. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Amma naa danda'ametti gabaabsee dubbiin kun gadi fagoodhaa dubbachuu yaaleera. Waaqayyoo waan baranneen akka jiraannu inni guddaan sodaan Waaqayyoof ogummaan deddeebi'uun keessa keenyaa ta'u. Inni guddaan isaa keessa keenya nuuf ta'u. Waaqayyoon sodaachuun deddeebi'uun
burqaa jireenyaa isa ta'e Waaqayyoon sodaachuu burqaa jireenyaa isa ta'etti qabamanii jiraachuu Waaqayyoon nu haa gargaaru eebbifamaa maqaan Gooftaa kan ulfaate haa ta'u. Ameen.